ormi Itoophiyaa keessatti ifa ajjeesu hedduudha. 2019 nam 4,000tu ifa ajjeesuu ture. Yeroo garii 6,000 fi nam 3 amman tana 9,800 jee namni ifa ajjeesu. Awoo nuti hoo keessaa'u yaa Ortega yaa alaga jaalattu eega namni kee jiruudhaan jiru jabeeffachuun aadaa teetii miti abadan. I know sammuu gabrummaa keessa baanee jirraa jee bar gabrummaa nyaataatitu nu jira malee jarraa abbaa gadaa maashaaf ta'u xayyaballahu faraa sokkeeta gabrummaa san baasuutu ulfaataa je amma tabni jijjiirameemi tasammuu baate tagaraatigaa karsooyye unno balicheeni muutiimi issak doonduu ito boleeso maaliif jennaan waanuma itti ifa ajjeesteeni ibidda keessa gubattaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam. Gaararraa yoo if darbite jahannama keessattis gaarumarraa if darbite. Shugguxii yoo if dhoyite shugguxumaani jahannama keessatti if dhoyite. Ableedhaa yoo if dirte ablumaani jahannama keessatti if dirte. Yoo if fannis jahannama keessatti akkasumatti if fannis. Ibidda. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحباب أبو وني توجرتتن نما قد استوى صوتك تدرج النجرامتي Awoo Itoophiyaa keessa nama of ajjeesu naa baasii je'eetin irratti ol darbiin sin jaabu. Ani qorannoon godhaan sin je'e barhuu jira. Dhaabbata fayyaa addunyaa Ingiliffaadha World Health Organization. Amata torban kana keessa nangi 2018 irra ilamman 2006 ormi Itoophiyaa keessatti ifa ajjeesu hedduudha. 2019 nam 4,000tu ifa ajjeesuu ture. Yeroo garii 6,000 fi nam 3 amman tana 9,800 jee namni ifa ajjeesu. Waan irraa ifa ajjeesan what is the key factor in jeen maali sababni mental illness dhukkuba mataati. Yoo yaadatte hakiima sarraamata rabbiitin yaa rabbii dhukkuba ayli qalbii qaamaatirraa hogguu nu fayyisii jee nun gudwan. Dhukkuba mataa safaaxaa seete kan dhukkuba STE jaanii jira. Kubba jollee teessan aartee girgiddaanin if dhawa yoo jetteen hayyamin hamtu muudii nama jijjiira. Aara daqiiqaa takkaatiif lubbuu ta'e of kannite. Teenya tana cufaatu doktoroonni siyaa ibsan mataa sin dhukkubu. Aboo buli gulbatanyaa namatti ta'u. Awoo tana narraa qabadhu qaaboo gorsa obboleessa sirra guddaa yoon ta'e obboleessa si jaalatu. Ani khalqii waa takkaan si jaabar. Anaaf deema faanaan ja'anii bar khuxubaa yeroon godhu. Oggumee qaan siin jee qalbiin na cabxeetii miti beekan 0.1 qalbiin tiyyannan cabdu. Jaalalaan an isaaniif qabu hin beekan. Isaan ammoo lubbuu isaanii waan hin jaalanneef akkaniif hin jaalan. Nama komachuun laaftu war. Nama gorsuun jabdu obboleessoo maallaqa naan kafaltan maaltu naan ga'e hadiisa sahii amaarre sahaabticha qorochuun min cannaqan jechuun san laaftu war. Jabduu saniin filadhaan jeen abadan booduratti hin baakana arrabse irratti hin obsa. Ahbaab warri sooshaal miidiyaa ka isin arrabsu kun isin hin beekuu bar nama isin hin beeyneef akkamii aartan.
gurbaan tokko dhufe afuuftuu yeroo siin jiru nan beeku bar gurbaan kun ganda kiyyaa miti bizinasa wajjin hojjedhu madarsaa wajjin qaraane haasidni fuula gurraachaa na arseedhaaf akkamittiin lubbuuti jedhamamsiisa boon oo billaahi aleek warabbil kaabaan siin jaabar namni jiruu isaa keessatti gammachuu qabu obboleessi isaa yoo waan gaarii godhe yoo agare ni gammadaaf malee isan lakkafuu siin jaabar aboo ziqayib yoo dabarte anaaf dabarte yaa abuuniya I'm so proud of you siinin boonaan jaan garuu ka gammachuun qabaanne oo ziqa indeet yaa rabbi shalta dafallaga yaa ragoo eesh hassakanta oo lagaarree kana jechuun eesh hassakanta unnooti wallaahi qalbiin na cabe mataan na dhukkuba kalee booyee intala mucaa xiqqaa tokko intala moo mucaa qabdi xiqqaa ta'eef ajjeessan awoo asiyuum yollee lamaan qab amata 4 fi baatii 3 amal 2 fi baatii 3 rabbiin itti fadhee yoo haati duuteen je awoo ni agartaa aboo jaalala haadhaatirraa ijoolleen san haram taatee bara abiibii kiyya an disipiliinan murannoodhaan jayina akka ta'anittiin isaan guddiso warriors garuu istiil qaaboo bakka haadhaa yohoona qadaadaa kaftanachaa billaahi aleek haadha safaa xaaseetee boo jaalala isii billaahi aleek aboo dipireeshina keessaa nama baasti baraati gadda ajaa yaa ilma kiyya aanaa siqinaa jira hin dadhabduu yoo jette barra wallaahi gaara kanaan fuudhee deeman sin jaad nama isin hin beekne koomantii barakaan qabne histiidhaan taguuttamteef abada yookaanuni sabbuloo kumaaragaa itti alamde cufaatuu godhuu hin dandeessu yoonummaan wantuma tiyyaa'u irraa kuchiisee irraa dhiisee nagee harkadde oomade keessaa'uu yoo bizinasa kanaafi tuntaane namni garii callaa fiddi barri callaa ka ajaa'iba fiddi barri tun callaa ka ajaa'iba fiddi yoonin dhiisee oofirraa awoo nuti hoo keessaa'uu yaa orteega yaa alaga jaalattu yaa alaga jaalattu eega namni kee jiruudhaan jiru jabeeffachuun aadaateetii miti abadan I know sammuu gabrummaa keessa baanee jirraa jee bar gabrummaa nyaataati tun nu jira malee jarraa abbaa gadaa maashaaf ta'u xayyaballaahu faraa sokkeeta gabrummaa san baasuutu ulfaataa je amma tabni jijjiirameemi tasammuu baate tagaraati gaa karsooyye unnoo balichee limuutiimi maali boo gammachuu dhabdee namni biraa gammachuu dhabuu qaba unnoo akkasi hammantan abadan qalbiin isinin cabiniin sin jaa rabbulisu oo keessaa'uu atii waan bari afuuftuu mitii waan fadhe siin haa je'u boo aboo yeroo gariiboo naqalaa ajaa'ibaa naqiihiin sin jaa tokko gaaf tokko anaanuu sin jaa bar samii qalama dibinaan jennaan kottu na gargaarin jeen obboleessoon wallahi aqullak aboo ay sam aslal maayindiseetii tanaaba tana guddisi jabeesiin tan beekumsaatu isii cimsa wallahi muudiin si qabadha joo muudii ajaa'ibaa naqalaana aboo ati nama boonuu fakkaattaa naan jee ati immoo haasida fuula gurraachaa fakkaattaan jee ahbab تنجمس لك والله تنجمس كتاب دبس مسلمات قرآن حديث صحيح كتاب سفيد شفاته قرنو لا غان كوبيت ماليسلا واي دعاتنا دير تتك الدنيا اما تجرو نمكم ابتر برا اوليتو تدوا خيساو خدو دردر اما تكود شنيرا هنگ صدوميتي شمراس وتاتين سنجاب اسك دون دو تو بوليسو مالك جنان وانما اتئف اجستيني ابدا خيسك غبتاجي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غار الرايو اف دربتي جهنم خيستيس غارو مرا اف دربت شغوت يو اف دويت شغوت ماني جهنم خيست اف دويت ابليدا يو اف دير ابلو ماني جهنم خيست اف دير يو اف فنس جهنم خيست اكسمتي اف فنس ابدا ابد مسلم يوتي امو توحيد سببا اساتين نبا إبدا خيسا يو فدل ربين إبدا إسانكو إيسي كاللتو من جنة نك أكيدان سهيني سلفني الرجل تنان سنجاب بلسو يو أمو يو مسلمان تاني تفني دومي خا حبيبي خي
abbaan fadhee qalbii hin kanninaafi wallaahi aboo mucaan sin beeyne tultullaan ganda keessaa taa'ee si'a eessa qabda arraba sanatti yoon dhugaa qunname rabbiirraa dogoggoroo hammeenya nafseetiyyaatiif sheexaanirraa karaa bareedaa kana isin qaceelchee yoon inaan itti hojjechuu dhabu waaddellee rabbiin tiifama isiniif karaa dildilaa jannatatti isin geessu ta'ee ana ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billahi nadarburraa is Allah anin tiifama anis kanin dubbadhe isinlee warra geeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu aboo dardara islaamaatii fi shamara islaamaa cufa rabbi haa milkeessu aboo dardaraa fi shamara waanuma je'amte cufaatu rabbi haa milkeessu magaalaa teenya tana rabbi magaalaa nagaya haa godhu Itoophiyaa guututti rabbiin nagaya haa godhu biyya islaamaa cufaa miti addunyaa guutuu rabbiin nagaya nu haa godhu اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحمل الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله